maaliif eegallee xumuruu dadhabnee kan jiru wanta ture isaa yoo kaafne tokko amma ani dhaabbata mul'is jiru qabna. Dhaabbata hee caalamii jaalee khidmata insaanii jaa jiru qabna. Kana keessatti itti aanaa ni beekne gaaddisa islaamaa jira. Aangoon isi beekte. Ni naannoo gaaddisa islaamaatu jira. Dhaabbilee jiru kana keessatti akka seera biyyattiitti dhibbatti parsantaan 20 dhaabbataaf akkana jechuun kannama. 80 nama biraan geessee 20 tajaajila kan keetti biraa oolu qabdi. Tajaajila kee ugu jennu. Tajaajila maatii jechuun dirqama wantoota namni karaa wanta biraan gahuudhaaf dirqama maal godhuu qabda. Waan san yoo si bira jiraatin akkamitti umma san biraan gahuudha qabda. Kanaaf nama dalagaa hedduu qabna. Nama waa karoorsu hedduu qabna. Nama barnoota qabu hedduu qabna. Nama piroojeektii lafaa qabnu gurguddaa kana fakkeenyaaf ulamaayit akka qabna jennu. An dhaabbilee gurguddaa jiru kan hunda keessatti akkuu dhaabbata tokko gad dhaabde hidda jalaa ciruudhaaf. Isa kana jiisuudhaaf waan jennu. Kana keessatti ammoo wanni guddaan eegallee itti xumuruu dadhabne tola ooltummaa tabarru'aataan hojjedhuu jaama. Namni tokko hanga yoom tabarru'aataan hojjetee hojii takka galmaan gahuu danda'a. Fakkeenyaaf ammoo dhaabbata dhimma islaamaa kaase. Dhimmoonni islaamaa sadarkaa Oromiyaa bira gaafa gad dabre sadarkaa godinatti namni mindaa qabu tokko hin jiru. Waanuma dhimma islaamaa akka tan aangoo mootummaa isa kan namti tanaa hojjetu. Sadarkaa godina irraa kaasee hanga aanaa fi araddoota gahutti namni mindaan hojjetu tokkollee hin jiru keessa. Hundi tola ooltummaa hojjeta. Sa'aatii fi isatti fayyadameeti diin islaamaa sa'aatii fiitiin dalagaa jee sa'aatii fi dalagaa. Sa'aatii fi dalaguun ammoo waan hojii ajandaa godhatee dhimma isaa godhatee ittiin hojjenneef sa'aatii moggata isaa haftee barbaachisaa waan jettu guyyaa irraanfatee gaafuma namni yaadachiisee haasa akkasii qoy gaarraan tan ammoo hojii takka qaba amaara takkatti hin jira guyyaa akkanaa banaa qabaachuu loolu guyyaa sanirra raawwanna iddoo tanatti wanni lubbuun namaatu yoo badde wanni feetee hojii gamte dhimma isaa san dhiisee namni dantaa isaa dursaani dantaa isaa san dhiisee namni deemu hin jiru. Rakkoon muslima irraa furamuu wanni dadhabdeef sheekootii irraa hiikamuu wanni dadhabdeef markaza adda addaa diigamuu wanni fideef Projektii gurguddaa akka amma shahaada mislaa kolleejjii bakka itti ilmaan barsiifamu bakka itti ilmaan oomishamu bakka dhaabbanni guddaan tokko irraas bee waan guddaa tokko uummataaf dalagu tokko biyya miidhagsee projektii guddaan kan ijaaramu waan akkasii san godhuu wanni dadhabamuuf namni miidiyaa waraabu tokko mindaan isaa kafalamee fi ani miidiyuma wanna kanaatiin projektii faawundeeshinii kanaa waraabaa jee kanuma qofa beekee taa'u qaba. Mindaan kafalamee fi Rabbi jecha yoo dalagee Rabbi jecha wanni dalagee kuni ni nyaata dhuga warraa fi ilmaan qaba. Namni kun haaya akkanuma Rabbi jecha haa dalaguu gaafa jaame warraa fi ilmaan sun dubatti hin miidhamu. Rabbiin bara hoggaanii fi zakaa masaarifa isiidhaa bakka itti qoodamu hoggaanii fi himee himu innama sadaqaatu lil fuqaraa achi lakkaa'ee nam 8 gulaka wal aamiliina alayhaa jee. Namni zakaa san raabsullee namni zakaa san walitti qabuu fi haa uummata biraan gahu harkachuu qabaa jee. Qabaataa fadhe yoo ta'e miiliyoonera biyya kanaa yoo ta'e namichi zakaa walitti qabu san tokko yoo makiinaa oofatu jiraate makiinaa oofuu dhaaba. Yoo dukkaana banatee dukkaana gurguratu jiraate dukkaana gurguratu san dhaaba. Yoo maallaqa isaa to'atu jiraate maallaqa to'atu san dhiise. Dirqama bakka san Rabbiin akka kasaaru isaa ifadha. Khasaarii Rabbiin hin jiru bar. Ilmaan kee haa gabu kan kee cufi satiimata qofa hojjedhu hin jiru. Aamila dalagu saniif dalagaa isa irratti Rabbiin sababa kafaleefit achumaan ammaayis mindaa isaatillee bakka baatee hojjette san atillee asiin kana fudhadhuu gadi jaan. Namichi kun gana fuuldura maal ta'a itti fufinsa hojii kanaatiif hamilee qabaataa jechuudha. Akka hamileen si keessa duutu wanni taasisuu danda'e sheekootiin hedduun Rabbi jecha barsiisan jaamee gaafa mana akkanaa itti ijaaran manuma kana keessa duwwaa dhisaniiti hojii takka jaartiin isaan qabdu inni hojiin qabu. Bobbee ijoollee darsaa qaraasee galuu qofa. Gaafa kana wanni jiru manni waa wali gurguree ruuza bitee fi raashina nama qofa nyaatee namni kun dhukkubsatee mana yaaqame dhaqu jira. Namni deebi'ee ifaa ibsata.
إذا بتوخان راخفل تجرا بشان الجرا بشان كان راخفل تجرا وانا ضد خان راشا كنت مغافا كان اجبات بكا يرا وياكي بكا غرتي نم اورو قطو تك يوركته بكا اورو قطو سي غدانا ادو خد مجلس ne kan yako maadi game male sheyni nu jibbe kama kenu bra ko tesoro de kase se fenu male fadin sa goytu nam fadan ko hakam maali bakka kuten namni maali bakka kutame maali bakka sheyni wala sideme rakko isa maltu akate embekam khama hifzi karay tokko barajje karaniti ya khan akka inni tijira saganta guddo gone muhadara gone mallo gudda wali kabne fi mano jarri fi hunula manni sawan fakkatu jam mana duwa kana kaysa namni yo gale buwan samay wanni wan takkani egalla itti tumuru dadame rakko shekan kenya itti hine hubachuu dhabu madda galiidha dhaabbata tokko isaaniif uumne isaan akka waan san ittiin jiraatan isaaniif diinagdee utubuu dhabu maallaqa dhalu fiduu dhabu maalleen tokko arra miiliyoona wali qabne miiliyoon 10 miiliyoon jawal walitti qabnu miiliyoon ne kono irraa lukkiftu oguu dura akka diriira maalleen wali siin cabu osoo akka raafuutu gama booda wali cabu keeshat deebi'a gara akkasii gaafa keeshat deebi'a wali gacabu osoo jawu bakkaatu dugugam maalleen kun bakkaatu dugugame jechuun hota sheetii wanni damne takkan qabeetillee guddoo irraa fuudhamnaan numa dhabamtee akkasii akkamiin maddi galii uumamaa kan jiru san daldalaan keenya kan dura jiru madda galii akkamitti sheekan keenyaaf uumama abbaa markazaa abbaa majlisaa abbaa madrasaa imaama masjidaa hanga ga'utti maali manni marii dhimmoota islaamaa hoggaa walii qabee hojii kan inni hojjete jiru namni rabbiin laaffiseef akkanuma itti cheetu waan kan inni dubbanne jeeni dalagee dubbatee deemee deebi'a malee wanni isaaf kafalamu tokko jiru keessatti irraa maallaqa baasee walii bakka takka aana tokko kan dhagoo guje keessatti irraa baasaa aana tokko irraa adda takkatti bobbaa guje matoora keessatti irraa baasaa akkana bobbee osoo deemu warroonni bu'aa buusanis hedduu jiru warroonni immoo dadhabee awwa narraa buusa wallaahi waan tana islaamintaa qabaatte nuunti narraa buusa jiru bee narraa buusa kajewu hangal qabu islaamintaa qabaatte malee narraa buusanii maan narraa buusanii dhaabe asirratti waan takkaa jira lachee mindaa kanaaf qabeenyi maallaqa peementii kafaltii kana ummata islaamaa dhabe moo laal ummata islaamaa kanaatu dhabe moo akkuma beekamu umman tana maddii annisaan ummata keenya ummata muslimaa dhimma islaamaatis haa ta'u hawaasa muslimaa kana lammaffaa miidiyaan guddaan masjidota ummata muslimaa kana ummanni muslimaa kuni dhugumatti hojjetaa isaa kanaaf waan kafalu dadhabeeti hojjetaan isaa sadarkaa hangeenyi dadhabina faayinaansiitii fi maatii isaatirraa kan ka'e jechuudha. Ani hin danda'u waan islaamaa tanaan irraa buusaa jechuu sadarkaa san ga'a. Kajuu gaafii biraati. Kuni mee yoo dhugaa jennee amma keessatti anarra siitutti gaxaane. Uummataan waan kana buusii kana kan nu dhabe moo ummata bulchuu kanaatu waan kana ummata kana deemee kallattii kannee fi akka dhimmi islaamaa qabeenya tokko horatee mindaadhaan ummata kana dalaysiisu godhuu dadhabe. Gaafii ajaa'ibaati. Sheekh Jamaal Tawfiq waan Sheekh Tawfiq Jamaal irraa dubbatu anis itti dubbadha. Bismillah dubbii jabduudhaa beekne waan eegalle maaliif xumuruu dhabne mata duree hajjoo kanarra jira waan ajaa'ibaa haasoftanillee isinne gaafii Sheebbaariin keenya gaafateef Sheebbaariin waan ajaa'ibaa kaasee jechuudha. Waan hojii tana waan eegalle takka gaafii isaa dura deebisaa kennu odoo hin ta'in hoggaa waan takka eegalle maaltu xumura nu dhorke waan jiruuf qabxii sadiin qaba. Qabxiin sadeeniin qabu takkaffaadha gaggabaabseetuma takkaffaadha hoggaanii fi waa fillu filmaata san keessatti nama hojii male hojii tanaan male kennuufi dhabu. Ta'eef duraa baasiidhaa takka filuu. Aywa takka namni takka beekumsaan guddaa takkaanuu ammoo umriin guddaa jedhaniitu umriin guddaa nama tajaajila ogummaa waan kanaan qabne bakka sanitti hin barbaadu. Ogummaa qabne jechuudha. Dookumentii ittiin qabu. Namni gariin hanuma dookumentiin isaatii fi dandeettii isaa adda addaa hawaasummaa keessatti hoggaran. Fakkeenyaaf amma isin alhamdulillah itti sanamata noo laalle arra isin dhimma islaamaa jennee akkamma harargee lixaatti isaanii bara isaanii bire nama ifitti amanee waa bakka irraa fuudhee allahu aalami
lafa godhatee biiroo godhatee mana ajaa'ibaatii fi hojjetaa sitti godhatee kompiitara illee lamaa sadii keessa kaatee hojjetaa jiru. Awqaafa guddaa galii uummata islaamaatiif akka sheekan waan akkasitti jiranii. Waan akkasitti jiranii jechuudha. Har'a bakka tamirra jiran. Garuu Ustaaz Haydar biyya Ameerikaatti baratee odoo hin ta'in yuunivarsiitiitti baratee odoo hin ta'in aalimni gurguddaan odoo ganda san keessa jiruuti aalimni gurguddaan ichi keessa jiru san mucaan kun xiqqaatullee janii isaanii mucaadha beeku. Isaaniif mucaa. Akkasitti biyya tanaa wajjii walii galaan nurra sochootanii bakka kaatan hojiin sun akkasitti dhugoomte. Anaa sheekaan achi ta'uun qabu. Anaa sheeka anaa guddaadha akkas hin jenna. Alaa kulleen akka takkaffaatti nama hojiidhaan malu hojiirra kaa'uu dhabu. Tokko. Akka lammaffaatti ha hojiidhaan malummaa yoo hojiirra kaayan. Hojiidhaan malu yoo hojiirra kaayan inni kun hojii tanaan ni mala janii waan silaa isa barbaachisu isaaf qopheessuu dhabu. Dalagii samii galisanii. Amma hojiidhaan ni malta. Dalagii janii hojiirra kaayan. Eega hojii sanirra kaayanii booda nama isa taligu. Nama isa taligu. Taligaa isaa gaggeessu. Abbaan ifin taligu gaa hojii uumama isa akka dalagi. Ati waan kan nu dalagi. Si kannanne hojii tan ni dandeessa. Muuxannoo itti qabda. Muuxannoo itti qabda. Dandeettii siif kanne. Kennee jira. Dubbattu ni amansiifta. Hojjettu ni agarsiifta. Ni agarsiifta. Itti mul'ifta. Itti mul'ifta. Hojjedhu. Ammoo ati jiruu fi jireenya. Waan takka fi yaadin. Yaadin. Ni jira. Ijoollee tantee mana kan kee yaadin. Nama ja'uun duubaa if duubaa dhabu. Hayyee lama. Marii si duuba godhanii. Oduu ati cinqii mana keessaan agarra. Mana keetillee salaammatanii tuutti koree wal tokko minkum hin barakkasi. Wal tokko minkum hoggaa jiru minkumiin dhaaba uumame kanarraa jechuudha. Uummanni akkasitti si to'atee maal fedha? Mee ilaalaa jee hoggaa gadiillee kun dhabamuudhaan siin jee gabaabdumatti. Akka sadaffaatti dhaaba tokko hoggaa ijaare. As keessa waa lama jira beeku. Dhaabni tokko hoggaa ijaaramee kana keessatti yaadni xiyyamaan taane hoggaan baay'ate waan baay'ate takka wanni baay'ate namni hoggaa ijaarame tokkorra baay'ate akka jalqabaatti bakka ga'uu si dhoorka. Wal sakaaluu. Wal sakaaluu gabaabdutti. Wal sakaaluudha jechuudha. Gara boodaa komii guddata. Wanni takka hoggaa baay'inaan filame uummanni nama 3-4-5 hoggaa takka geessu yoo haaste rakkoo walii wal biratti himatta yoo haadaftee wal dhaqqabda dilumaan naannoo namni keenya hoggaa waa ijaaramee dilumeessee ijaara kanarratti gara boodaa wal diiga yaadumarratti yaadumaa wal diiga jechuudha. Xiyyamaan taanedhaan gara boodaa hamaa dhufu an teessoo tanan dhaqu ammaaree tanan dhaqu. Jechumaan wal bubuusu. Wal sakaaluudha jechuudha. Waa sadeen isin galatoom. Qabxii sadeen tanaa jeetiin amana waa hundaaf. Akka ajaa'ibatti ibsa ajaa'ibaa kaasanii. Ibsa ajaa'ibaa kaasanii tokko nama aangoo san hin malu bakka san kaa'uu dhabuu jaanii sheedi. Tuni wanni ifaan ifatti mul'atu namni keenya wal kabajuu fi wal guddisuuf jecha hojiin tun ammoo eenyutu ceesisee eenyutu ofuu qaba. Teknooloojii yeroo ammaan tanaa kana hubatee nama ammayyeessee hojiilee oofuu qabu eenyu sirra kaa'uu qabna jedhanii itti yaadanii barnoota idileedhaa nama waa barreessuu danda'u dubbisuu danda'uu fi nama teknooloojii amma jirtu kanaa wajji wal qixxeessee ammayyeessee waan irra hojjetisan kaameeraadhaan viidiyoo naa barbaachisu akkasuma footoo naa barbaachisu ragaa qabatamaa wajjin pirojektaraan paawarpooyintiidhaan qopheessee uummataaf waan hojjete dhiyeessee amansiisaa kan deemu yoo ta'u baate hojii dhibba takka hojjette takka yoo irraa gabaasuu dadhabdee hojiin hojjette atillee dhokotaa ta'uti. Hojiilee hojjette sana ammoo waa xiqqoo takka hojjette yoo gabaasa dhiyeessuu dandeesse gabaasni sun fudhatama qabaatee uummata biratti wanni kun hojjetame iddoon kun hojjetame yoo kan jiru san waan ni godhama. Tokkoffaan kana lammaffaan namoonni hojii kanaaf waan ni ta'an sun eenyuutu ummataatu dide gaafiilee foteetti ummataatu dide moo nama hogganu san tuutu hawaasaaf waa kan nuuf didemu nama hogganamu kanaatu hawaasaaf waa kan nuuf didemu nama hogganuutu rakkoo fitana fidee kan joosan hawaasa kana gurmiisee uumamtu godhee hogganaa waan ta'eef dadhabee kan joosan as keessatti gaafii inni deebise keessatti waan deebisa argate fakkaata.
tokkoffaa maaliif deebisaa akkamitti harkatiyyeetiin yogguun fi dhiyaatu namni tokko hoggaaniif nama jabaate aalima tokko magaalaa tana qoosiifna jennu fakkeenyaaf harka Zulfurqaan kalee osoo akkanas deemnu laali markazin hundur numa jabaa ture yaa ono zaman kana raafamatti waan ta'e jette boodar namni kitaaba takkaan qareen qaroo barbaada haalee quraanaan eebbifame quraanaan shahaadaa fudhatee quraana fassisuu eegale gaafa nama quraana fassisee amatti akka inni eebbisee lammaffaa eebbisee uffata kaleessa qamisa dheengadda qabu mudawwara amata bara dheengaddaa qabu kanumaan kan deemu taate itti dhagahamaa dhufa boodarra namichi kun quraana waan tazkiraa دواني تسيل خطاب دواء قريتي قلنا أنا ما والله نرف جنين مرة باسو سينا جولني كنا نتيجة قرف تجول بورو بافتني دي ما مجان بورو سفتام بافتن نمجان مركزها هنا دي سيد أبو دبر مركزها كانوا تنجر جولن جتي دي سيد جولن فراتي خطا مركز سمالتا أنا نفاي أكن يجون نما تلقى نما شيخاتو كوكب سيفت مركز نما تلقى إساسا يندابتو ركو إساسا رافورو قلوا في دبوكا Kana godhuu fi dhabuun ammoo miidhaa isheetii seera dhaqqabsiisa. Kana hoggaanii fi bootoo eenyu godha. Hawaasni kun sheekan kun sheeyni tokko amma ifuma lafaa ka'ee namni tokko sheeyni tokko lafumaa ka'ee amma fakkeenyaaf biyyaan dalaga hin dalaga yoo hin jee aboo isheen dalaga gaa'inni waan hin jaa mana kiyya kan akkam goota. Amma jiruuti tana maaliin hin jiraadha gaafa jee iddoon hojii tana sababeeffateeti. Malaan nurra jiraachuu deemaayii jaar. Dhuga. Agar akkasii yoo ammoo hojiin hojjetu jiru kana qabatamaa ifaan agaruu jirra abbalee sochii abaluu kana ijoolleen ni barsiisu agartan hojiin hojjetu agartan awwa sheeticha kana jiru sataan raajii jiru namni yoo lafaa ka'e namni sheekaa ka'ee jiru kun yoo wal dubbate namni wal maddii jiru rakkoo walii kana wal dubbachaa deeme tokko yoo walii quudhaan kana babu taate rakkoodha beeku. Walii quudhaan sheekota idduutti. Amma ani isa dubbadhee isaa jijjiirama fituun qabaa. Yoo inni jijjiirama kan fitu taate boru. Dubbii addaa fidde mamas. Waan gaarii tunis ni jirti. Ani immoo gaafa hin ammallee kallattii tokko wani waa lama. Tokko sadarkaa gandaatti. Lama sadarkaa dhaabbata islaamaatti. Sadarkaa gandaatti yoo jennu akka ati jette kana. Sadarkaa dhaabbata islaamaatti yoo jennu ammoo dhaabbanni islaamaa tokko dhaabbata bakkuma jirtu irraa achi ilaallaa beeku. Dhaabbanni islaamaa kan uummata kana madaalu ta'uu qabu. Si galee ati yoo ilmoo qabda ilmoo ati qabdu tana ayilii ilmoon ta'e qabdu tanarra yoo ati ayilii ilmoo ta'e qabdu tana achi hin qabaanne fakkeenyaaf siima. Akka ilmoo gonta. Akkatti ilmoo tana hoggantu qabdu qaba. Ilmoo asii ilaaltee yoo duubaan si garta. Yoo duubaan si garta. Rakkoo. Ayilii ati itti baastu si duuba isaa si arga. Akkatti ilmoo sanaa okaa eenyutu abbaree akkasitti rakkoodha. Yeroo kanatti amma ummata ati hoggantu kana dhimmi islaamaa ummata kana cuqaalu ta'uu qaba nama jechuun hoggansaan dandeettiidhaan waan hundaan amansiisee ummata kanaa ol ta'ee yaadaaf waan hundaan akka ummanni kun aamin jee fudhatu godhuu danda'u qaba. Sigalee yoo san hin taane wanni hoggansa jaamuu nama dhibaa jechuudha. Hoggansi islaamaa kan uummata kana madaalu ta'uu qaba. Kan rakkoon gaafin kee kan jiru mallee sadarkaa dhaabbata uummata musliimaatti uummanni dhaabbata islaamaa kana keessa godina irraa kaasee ilaa hanga gandaatti qarshii takka malee namni dalagaa jiru. Fakkeenyaaf eega Oromiyaa irraa gad dhufte. Dhaabbanni kunis dhaabbatuma islaamaati mootummaa karaa kaanii. Dhaabbanni mootummaan uummata guddaa kan harkaa qabu. Islaama miliyoona meeqa harkaa qabu kun mindaa tokko malatti tabarru'aataan yookaan waanuma tolooltummaa abbaan qabeenyaa hoodho jee bira darbuun diin kanaa fi uummata kana akkamitti tajaajilaan gaafiga. Kana furuu dhabuun bakka sanitti uummata kanaatutu waa maddarraa waa harkatu dhabeemu. Egaa dura bar duraati maddatti irraa waa harkattu beekuu qabda. Dhaabbanni kun maddii isaa eessa? Humni namaa qabeenyi wanni hundi uummata islaamaa kana. Bakki waan kanni cunfitee guulitti deebite masgiida bakki tun. Akkanaa bara dhaabbanni islaamaa dura isaa eegan. Bultii islaamaa irraa eegaleeti masgiidaan akkasii ol dhufaa bara. Uummata hawaasa taa'u kanaan. Bakka saniin maddi kun eega beekame uummata kanaatu bakka sanirraa guyyaa tokko fakkeenyaaf guyyaa tokko arraan kana kan bulchiinsa dhimma islaamaatiif godhamu jaamee
qarshiin takka masgida irraa qarshiin wanni guuramtu akka biyyaatti gaafa guuramtu keessaa akka godinaa fudhatte akka magaalaa keenyaa qofaatti yoo fudhattu taate silaa tunuun geessi tunuun ummata kana ni tajaajilti waan ummanni kun masgida ummata kana waan tartiibaan akka bareedaa tajaajilaa jiraniif ummanni illee kan hunditu gaafa kannanoo namni isaan kana tajaajilu akka ummata kana fakkaatutti ummata kana tajaajiluu qaba. Gaafa kana sadaqaatti kadhachuun hin feesisu. As keessatti hanqinni gara lachuu jira. Kanarraa immoo ani yoo dhugaa na gaafatte hoggaa mataan dhukkube qaamni hundi ni dhukkubaa jira. Gaafii ta'eef maaf deeffachuu deema. Ani fi deeffachuu deema kana bakka tiyya san na tuquun wanta ani. Dhabdanii jira. Qaama kana yoo ati ummata kana onnee irraa tajaajilte ummanni kun bakka sinni dhaba. Sinni dhaba. Sinni dhaba ummanni kun. Bar ummataa miti. Ummanni atiin hoggantu kun. Atiin hoggantu kun. Hubannoo waan kanaa hangamta akka qabdu taakka. Lammaffaa namni na jala jiru. Miidhaan sheekkoota jala jirtu sun ani hoggansa kana gara bira. Egaa hoggansa taate. Tabarru'aa taanillee. Itti gaafatamni kiyya maaliin gaafii biraati. Tabarru'aa taanillee hojjetu. Itti gaafatamummaarraan jira. Markaza meeqaatu jiguuf deema. Sheekha meeqa majlisa barsiisutu beelaan rakkatee jira. Kan dhukkubsatee mana hakimaa hoggaa dhaquu deemu yoonii fi gama mana hakimaa lakkii riivar jee hada barsu taate riivarii tana waan dandeenyu. Akkami gandeemaa. Asuma du'aayii goonaa fi jaanii meeqa mana galchanii namni du'aa itti godhu jira chiddu'a. Silaa mana hakimaa deemee wal dhannatee kan galu hedduu isaadha. Kanneen jiru kana daataa fudhattee rakkoo uummataa kan akkamittiin furajee hoggansi jiru karoora lafa kaa'uudhaaf amma hoggansi matuma galatti ijaaramee guyyaa meeqa qabuu yaa'ee qabatee eega hoggansa taane akka hoggansatti marii guyyaa hirmaattonni waltajjii kanaa guyyaa akkanaa bakka akkanatti qabuu yaa'ee qabatee waan akkanaa mari'annee irraa adda haadha jira jee guyyaa meeqa qabuu yaa'ee qabatee wal mari'ate kan jiru yoo laalte ni jira wanni sun qabataman. Dura dursoo bara fi dura hoggansa fi kana beeku. Marii idilee lafaa qabaachuu. Gaafa waan kana godhe karoora mataa isaa gaafa baafate tokko nuti eega dhaabbata taanee ijaaramne sheekkootiin ijoolleen miidhamuu qabdu. Hanga imaama muwazzina ga'utti itti gaafatamummaa rakkoo isaanii hundaa'u furuu kan jiru nurra jee gaafa itti gaafatamummaa san beeke rakkoo tolan ni furaa jaa.